qabsoota nagara fuulduraa akkamitti adeemtuuf jirurratti waan takka lama tuquun barbaada. Kan duraa opidiyoo biyya jirtuu fi warra biyya alaa teessanii isaa wajjin jirtaniif. Ummanni Oromoo maaliif isa faa taate jee naman fedhe gadoo namatti hin qabanne. Ummanni Oromoo maaliif opidiyoo taate jee gadoo sitti hin qabatu. Ummanni Oromoo gaafa isa faa turte yookiin immoo gaafa Haile Sillaasee wajjin turte yookiin immoo gaafa amma opidiyoo wajjin turte maal daleeyideen. Kanaaf keessattuu yeroo wayyaaneen isin baadhattanii amaddi dabishan asiin geessan kan gatantaraa jirtu keena keessatti yeroo isin maallaqa biyya alaa deeffachaa jirtu kana keessatti yeroo isin malli jalaa badee wal afaan garagalaa jirtu kana keessatti sirna san tursiisuudhaaf batachuun isaa wajjin baduudha taate. Ummata Oromoo wajjin baatanii qabsaa'uu yoo ka dadhabdan taate waan tokko godha. Ummata Oromoo hin miidhina. Ummata Oromoo hin madeessina. Ummata Oromoo hin ajjeesina. Yoo dandeessan ummata Oromoo bira dhaabbadha. Yoo dadhabdan diina wajjin dhaabattanii ummata keenya miidhuun hafuudha qaba. Keessattuu hogganoota opidiyootiif ergaan barbaachisaan namni keenya dabarsuu qabu. Amma dura kanama arrabsee kanama ajjeesee wayyaanee wajjin daasii dhiitaa ture as dhufee akkuma Oromoo kaanitti gaafa wayyaaneen irraa fixattee akka maastikaa gad darbitu dhufee asin nummaxxanee akkuma qabsaa'aa kaanitti asaayilamii gaafatee jiraata. Let me be very very clear. Amma booda bulchaa waradaa haa taatu, bulchaa godinaa haa taatu, bulchaa Oromiyaadhaa haa taatu, poolisii Oromiyaadhaa haa taatu abbaa fedhe maan taane. Wayyaanee wajjin ta'ee ummata keenya ajjeesee, ummata keenya madeessee akka nama nagaa qabuutitti dhufee gaafa isaan itti ka'an akka qabsaa'ota Oromoo akka namoota isaan miidhaniititti Kaanaadaatti asaayilamii argadhaan, Awurooppaatti asaayilamii argadhaan, Ameerikaatti asaayilamii argadhaan hin yaadamu. Kanammoo dhaadannoodhaan hin goonu. If anybody thought this is an empty threat, they are wrong. Akka mataa kiyyaatitti I will make it my life mission. Abbaan fedhe kanama keenya miidhe kanama keenya ajjeese liistii qabna by the way. Qabalee hunda keessatti milishaan kun, bulchaan kun, kaabineen kun, poolisiin kun nama keenya akka miidhaa jiru doozeedha qabna jechuudha. Kanaaf gaafa as dhume isin immoo kun ilma wasiila kiyyaati, kun obboleessa kiyya, kun gosa kiyya, kun kaleessa waan kana naa oole yoo jettan isinillee saaxila baafna uummata keessatti. Namni sunillee yoo danda'ame seeraan akka asitti hidhamu yoo dadhabame gurri isaa qabamee wayyaanetti akka deeffamu goona. Kana nuu itti hima. Warreen biyya kana jiraattanii wayyaanetti tajaajiltanii aynaa gara namni biyyatti yoo opidiyoo ta'e aynaa gara namni yoo biyyatti sirna san tajaajila ilmaan fi guddifachuudha. Rabbii jaa biyya dalagattanii nyaachuu dandeessanitti yoo dalagachuu dadhabdan mootummaan isin gargaartanitti opidiyoo ta'uun diina tajaajiluun yakka oliitti haraam oliitti. Kuni barbaachisaa. Alammata biyya kana keessatti maqaa qabsoo Oromootiin kakattanii madaa'ee hidhamee muramee jettanii maqaa jaallawwan wareegamaniitiin biyya kana asaayilamii argattanii carraaqqattanii maallaqa argattanii yookiin immoo waliin dhooftanii ka argattanii dhayxanii wayyaan irraa lafa Oromoo bitattanii qonnaan bulaa Oromoo sarraatanyaa zabanyaa gootanii biyya sanii duroomna jettanii warri achitti investii gootan ka amma duraati rabbi isin haadhiisu mallaqa keessaa baafadha. Ka amma boodaati ammallee compile godhaa jira listii sana. Magaalaa hundatti Winnipeg, Calgary, Minneapolis, St. Paul, DC, we are compiling the list. Listi eenyutu bakka kamitti investi godha lafa san irraa eenyu buqqa'ee walitti kaayaa jirra. We will publish it on Facebook. Maqaa bakka isin jaltanii wajjin san qabaa miti. Qonnaan
Qonnaan bulaa keenya akkuma faabrikaa yookiin immoo warshaa warra Hoolaandii irraa gubee horii irra dheechifatutti keessanillee gubee daaraa isaa akkasitti isin ergu isin goonaa jechuudha. Osoo kasarree keessaa baafadha. Ergaan biraan qabu qabsaa'ota Oromootii fi jaarmiyoota siyaasaaf taatee jaarmiyoota qabsoo Oromoo bifa adda addaatiin geggeessaniif ergaan ani qabu. Yeroo irra jirru yeroo akka murteessaati. Yeroo nuti jirru yeroo azmaraan nuti facaafanne midhaan nuti facaafanne daraaree ummanni keenya rooba jalaa galfachuudhaaf bifa adda addaatiin socho'aa jiru. Yeroo kanatti hogganni keenya qabsaa'onni keenya jaarmayoonni keenya yeroo humna qaban hundaan ummata Oromootiif guuza bayanii ummata Oromoo qindeessanii midhaan kana jaldeessaa fi rooba jalaa itti galchanii ummata Oromoo waggaa 150 ol beelawe hagabe kana bilisummaadhaan itti quusan ta'uu beekuun barbaachisaadha. Yeroo ummanni keenya akkana dammaqe kana keessatti yeroo ummanni keenya diina firfirsee hiddaan buqqaasee qilleensarra dhaabaa jiru kanatti hogganoonni keenya jaarmayoonni keenya yeroo saffisaan garaagarummaa qaban ittiin dhiphisanii tokkummaa isaanii ittiin jabeessanii tarsiimoo isaanii ittiin haaromsanii itti deeman ta'uu ergaa dhaamsi ilmaan Oromoo biyya keessaatii biyya alaatii godhan ragaa waan ta'eef hogganoonni keenya jaarmayoonni keenya manguddoon teenyaaf hayyoonni keenya dhimma kanarratti saffisaan hojjechuudhaan qabsaa'onni Oromoo mooraa takka jalatti akka deebi'aniif irratti hojjechuu qabaniin jira. Kan lammataa isin warra biyya alaa jiruuf isin abdii uummata Oromooti. Wanni abdii uummata Oromoo taataniif hamma tokko warra jabanate hamma tokko warra barate san caalaa garuu waan uummanni keenya hin qabne waan lama gurguddaadha qabdan. Tokko bilisummaa qabdan biyya bilisa taate keessa jirtan. Lama diinagdee dalaydanii harkatti galfachuu dandeessan diinagdee harkaa qabdan san immoo sochoosuu dandeessan. Kanaaf bilisummaa qabdan kanaa fi diinagdee dalaydanii harkaa qabdan kana qabsoo tana cinaa dhaabbachuu barbaachisa. San caalaa immoo diinagdee teessanii yoo haftu taate bilisummaa qabdaniifis Oromoodhaan waa godhuun yoo haftu taate waan tokko rabbii ijaa Oromoof godha. Tokkummaa qabaadhaa wal jaaladhaa. Maaliif isin asii wal qooduun isin asii daddaan faca'uun ummata Oromoo ni facaasa. Ummata Oromoo qalbii cabsa. Ummata Oromoo diina jalatti akka oggolu karaa waan banuuf yoo xiqqaate wal jaalachuu is cost free. Cost free waan ta'eef namni keenya wal dura dhaabbachuu dhiisee wal dhaggeeffatee hawaasa keessan cimsattanii ilmaan keessan barsiifattanii kan dhukkubsate gaafattanii yoo xiqqaate hafuura jaalalaa hafuura tokkummaa hafuura Oromummaadhaa gara Oromiyaatti export akka gootan barbaanna. Ummata keenya biyya jiruuf ammoo qabdanii qabaan jira. Qeerransan qabanii qaban gadi dhiisa. Akka taafii akka maleenuu haa taatu wayyaanee hidda isii cirtanii jirtan. Wayyaanee buqqaaftanii jirtan. Amma booda mana deebi'uun akka isin deebitee hidda isii gadhaabattee isin fixuudhaaf karaa banuudhaaf waan ta'eef gama dandeessan hundaan qabsoo teessan cimsuun barbaachisaadha. Nuti warri ala jirru bakka adda addaa jirru hayyoonni Oromoo hogganoonni Oromoo bifa danda'een qabsoo teessan humnaan meeshaadhaan beekumsaan du'a inillee isin bira dhaabbachuudhaaf tattaafataa jirra. Qabsoon haa jabaattuun jaa uummata keenyaan. Kanaaf ergaan waliigalatti ani qabu maali? Akkuma yeroo hunda jirutti yoo dandeessan qabsoo kana wajjin deema. Yoo dadhabdan karaarraa maka. But the train will continue to move. Galatooma.